duraanin been guddorra baradhe waan muummeen qabni irraa arge waan muummeen qabni irraa baradhe keessatti waan ilboruu dabaaf cubbuu agarte lafa boorana tana irratti taati ilboruu tana lafa oromiyaa tana ballo tana agarte ilboruu kanatti irratti taate duun barreeffam sun keessa ubadhe waan hedduu ubadhe waan qarin been dhagaye waan qarin argina keessa barreeffam keessa targe ak dhibii hungul dhufi agarte waa wanni hungul dhufti barreeffam sun keessa ubadhe namillee hubachuu malee waan an arkan namillee arguu malee jedhe barreeffam challe sheer tochine ammoo barreeffam dheeraa akkasi suni nami keen kun guddoo hin dubbisu afaan kee jiru anuun barreeffam dheeraa hin dubbisu akkan laalee kee bira deema yoo gisee akka tasa gartee diqqoo dubbisee fa'inni waan na harkisa taate faan deempa malee barreeffam dheeraa kan nami keen kun guddoo hin dubbisu gartee kanaafi gama viidiyoo kanaani asitti sanii dubbisee abbaan feetani viidiyoo tan buufattanii gara audio deebiftanii caqasuun dandeetta warri barreeffamii suni noo in dheeratee feetanii dubbisa safaallee ifattani warri immoo carraa kanallee argatinillee warri waan kan argate daawlood fatotolchee akka inni wal biraan ga'ee dubbiin tuni nam cufaa iftaa agartee namni diqqaan keenna waan kana jaarsaa jaartii agartee oromoo ballooniyyuu dabaaf cubbuu tana akkisiin agartu duun barreeffamee kun waan hedduu irraa hubatan waan hedduu muummeen qabne irraa hubatanii tanaafi dhiyaadda saniin jedha dheertullee rabbi nu gabaabsinna aga dandaallee saatti saamadhee gartaka viidiyoon tullee namatti hin dheeranne ufsaameen dubbisa akkasiin barreeffama dheeraa akkana kan dubbisuunsaallee ulfaattiin illee dheeraa ammoo dandasaamee gartee dubbisee viidiyoo tanni gabaabsuu mokkora waaqin ulaafis innaa saniin jedha itti dhiyaadda sheer tocha warree filatudha qabbanittiyyu akkasiifiyyuu gar itti keeyyata dubbii tiyyadda bira na waliin itti deema saniin jedha uumati naannoo adda addaa handaanga fula hedduun waliin qabu sabab tokko malee wal nyaachisuun wal hadhaa turuun ni yaadatama akkasumas gam godin boorana kanaanis uumatni afaaniif aadaa tokko qabu shir jidduu isaanitti xaxamiin gaafii tokko malee wal waraanaa jiru kanaafu saba kanaafi furmaatii tokkummaa qofa tokkummaa gos waliin qabnu irratti seena waliin qabnu waliin hara walalootiin asiin dura waan qophees qaba dhaabbatni miti mootummaa yookaan NGO'n waan nagaa irratti hojjettu tokko yaamichi nu tolchitee turte leenjii illee nu kennaa turte walala tana walala masjalatti sanii dubbisuuf deemtana walgayeessullee irratti dubbisee ture ardhallee hara kanaani isan biraan ga'a obsaanii gadda sheer walii tolchaa wal biraan nagaa saniin jedha oraa bulaa deebana agartee warri dhibittiin baaftanii fi hin qusatina sheer tolcha saniin jedha sun akkasii duuba gos waliin qubannu gos jaa walaloo gabaabdu tokko irratti qopheessee jira waaqii tokkummaan nu dhufinna fuula jirtanii tokkummaa jabeessan isanta dhaamadhaa gochiti tuni boorana gujii gabra arboore khonso ejji namin beenu jiru mala gosoota tana duuba gisee tokkooni gos jirtu cufa waliin ga'uu hin danda'ani obboleeyyan teen warri maqaa keessan hin tuqinilleen biranaa deema yoo rabbiin jedhe guyyaa dhibii dabaafannee jirra dhiyaadha gara walalootti sanii dabra warra manasitti maqaa kana kun soofar booralleen hin beektanii gama ilgalchuu kanaan jiranii gujiilleen akkasuma haraa hibbaa kanaan jirti gabartilleen akkasuma gama Keeniyaa hangulaanii beektanii ribbi gama Keeniyaa hangulaanii ejjiilleen ejjii waama jedhanii gamli boruu kanaan jirti ejji tana waan as keessa dheefillee adda xiqqaattee aadaa irtee waliin qabaachaa turre waan agitti dhageenyetti jechuudha
bungar amma gara walalot dabra Booranaaf gujicha gabra booranticha arboore khonsicha boorantichi boru hakutuma mirga warfaaji kennu alaaba boorana eji war jaalala gumigaayo mure jidduun teennaga ba Afrikaa jirtu isan sanyi kuushi hadhalootanidda ba Afrikaa jirtu isan sanyi kuushi hadhalootanidda wajititun tokkuma tagabra boorana sirni gadaa Oromoo hundeessu warqara gam qaallutiini la dushanan qaba eebdhala dhaloota sunit walii gala aadan lubbuu qabdi tanatti walta qaba gaaf rakkoon galtu gaaddis dhugaat fura haqi waliin dabsu laale dhugaa mura haqi waliin dabsu laale dhugaa mura haqi waliin dabsu laale dhugaa mura warri jaala sodda walirra fuudhee bulaa والرجال صدى والرفود بلاء جبرافي بورنا سملكن ورمو جبرو أكون سبوغونا ميغو فجبرجارة ورجارو مومما وردبشناني يسنفوني إيجا سنومت أمانية يسنفوني إيجا سنومت أمانية Boorana af gabarti aada waliin qabna goga dibbeshanani walirra fudhanna qumbi qaallun biif gabrirra fudhanna jireen hamaa tola walumaan obsine kadhufu dabarra seena hamaa tola eddu waliin qabna me wal jabeeffanne seena hamaa tola eddu waliin qabna me wal jabeeffanne gabruma beekadhiya Konsichi dirricha gaaf muud qaallu kagadaan mojjicha yoo konsichi dhufu akkasiin simata ilmi booranticha gadaan gada gaara gadaan mojjii gaara warri gaara dhufe naga yaannu dhufe qaallu muudu dhufe bokka buusu dhufe jedhe konso saada aadan lubbu qabdi hamidaas waaqaay aadan lubbu qabdi hamidaas waaqaay Konsichi hallacha boorani aada qabu cufa siinabdacha booran waliin boriif walabdacha warra gummaan beekan ogeeyyot adda tolchitu buurani waya badda kurni saddeet mataalle achuma guurani waya badda kurni saddeet mataalle achuma guurani tun konsoon beettani tuni konsoon yaa rabooratiya warra eebbis qabsiisu hagaarom waaqa nagaan keessan gudda yoo waliin baatan bifti teessan tokko yoo waliin yaatan isan foon tokko eessan walaatan isan foon tokko eessan walaatan gochititun cuftin horsiiftoori qeenca bifalleen tokkuma maaliin gargari beenna bonaaf gannalle marra bisaan qabnu walumaan dheenna nuduru tokkuma olitti wal beennaa nuduru tokkuma olitti wal beennaa Marra bisaan qabnu walumaan sooranna dogongor seenaa irra wal gorfanna yaada wal numure walumaan fixanna waan waaqi jaalatu tokkummaa gosteenna qalbii nagaa tokkoon gur wal buufne loli bu'a hin qabu nagaa jabeeffanne loli bu'a hin qabu nagaa jabeeffanne lolonti asumatti obbaati ardhaa fi guyyattaan ufammoo midhaasine aganallee fofooyyessine warra filleti darree Oliinoof naasan hin jedhu. Waaqi war nagaa war wal jaalatu war tokkummaa ofii jabeeffatu waaqi nu tolchinnaan. Isan tamuu gochiti tamuu waan tokkummaa irratti illaafinaa jabaadha san hin jenna naga malee waraanii yoo baasise yaa agartanii waan isanti hin qabuun arbeettanii agarte alleen hum dandeettitiyya hara gochitutun tokko taatuni akkisiin tokko agarte waan danda'uuni jidduu ejjee nagaan soquu jirra dubanna gara barreeffama reefu baane haanti dabra barreeffami sun ammoo akka malee dheerallee barreeffama akka malee guddaallee himmee rabbi nu laafisinna yoo danda'ame walumaan itti deemna akka malee guddaa gartee barreeffama akka malee guddaati jechuudha haa taatu immoo naa obsa jarjarsee yoo danda'e akka tamreefu jedhe yoo danda'e duuba akkasiin nu gabaabattu tochina barreeffamni kun dheera obsaan dubbisa na hordofaa barru seenaa taga miliboruu
tana nami barreesse abduuf gabaaboo duubati waggaa 4 dura barreessee fi biisarra maxxansee jechuudha. Uummati Oromoo waggaa 27 dabraniif bittaa garbummaa TPLF jalatti kufuun ergamtuu gaditti jiraachaa turuun ni yaadatama. Wanjoo garbummaa jalatti kufe karaa ofirraa qolachuuf qabsoo didda garbummaa bifa garagaraatiin geggeessaa tureera. Mootoleen TPLF karoorsa bal'aa kana lafisa dhiphisuun danda'amu irratti Oromiyaa kallattii hundaani dhiphisuun boca kaartaa Oromiyaa jijjiiruu fi saboota fi sablammoota wal ollaa hunda maqadaan gatiin irratti qindeessuun barbaraani falmii lafa ajanda godhaa turaniiru. Gam bahaatiin Oromiyaaf Soomalii jidduu gamlit Oromiyaatiin Oromiyaa Beenishaangul Gumuz Gambeella jidduu haaban Oromiyaaf Affaar jidduu kibbaan Oromiyaa fi Garri jidduu ajanda falmii daangaa rakkoo ijoo walitti bu'iinsa uummata Oromoo fi saboota bira akka ture ni beekama. Shirri ajanda daangaa lafa kuni wanni godhamee fi saba Oromoo saboota ollaa hundaani wal dhabsiisuun akka Oromoon saba jeequmsaa fi waraanan beekan taatu gochuun dhuga uummatni Oromoo qabu dhossuu fi kan fayyadameedha. Yeroo ammatti rakkoon daangaa biyya Itoophiyaatii fi qormaata guddaa ta'ee jira. Lubbuun ilmaan namaa akka salphaatti dhimmi daangaa kan irratti bahaa turte ammallee ba'aatuun jirti. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo tana hiikuufis fedhii kan hin qabnee fi inumayyuu siyaasan dhimmi itti bahuu fi kanaas ta'e sanis tarsiimuun TPLF waggaa 27 dabran bocaa baate galma ga'uun ardha Itoophiyaa bakka hundatti rakkoo daangaa fi jecha falmii biyyi tokko rakkoo daangaaf jecha lammiin biyyi tokko wal fixaa qahee fi qabeen ofii irraa wal buqqisee ammas buqqisaatu jira. Godina Oromiyaa rakkoo daangaaf jecha bardheeraa fi lubbuun lammiilee hedduun keessatti wareegamaa baatee fi ammallee wareegamaatu jirtu keessa inni tokkoo fi hangafi godina Booranaati. Godini Booranaa gamili boruu kakaabatiin uummata gaafa daangaan Oromiyaa akka dhalate jiru biyya Soomaliitiin wal daangessituudha. Bardargii keessa qootti yookaan rifijji jedhame gosa Soomalii Hagarri jedhamtu ka'anii iddoo dhaloota isaanii hin beekne Oromiyaa gam Booranatti Mooyyale Goofaaf Layi qadaddumaaf cillaanqootti buusuni warri buusan suni Soomaliilaand keessa dhufe akkuma kolgaltummaatti lafum uummata irra mootummaan dargii qubsiise. Dhuga tana anis ijoollummaa kootiin argeera. Angaafas ijoollummaa kootiin argeera. Nu gaafas gandalaye arda teessoo Oomaa jedhamu qubanna. Ollaan keenna Maabar jedhaniin war haara dhufeen immoo Qootti jedhaniin. Gaafas yoo haawwan teenna qammana qootti kennitu ilumaan argaa ture. Eegas dargiin kufe uummati wal dhabe Garriif Booran jidduutti waraani cimaan baname mootummaan dargii
waan kufee fi mootummaan uummata araarsu hin turre. Lafallee hongee yookaan hoolan cimtuun waan dhooftee fi uummati guutumatti gargari baqateedhan. Garriini amal kolgaltummaa waan beektuu fi daftee mootummaa Keeniyaatti harka kennatteen. Qoottiin lafa waldaa jedhamtu Sololoo fi Torbii jidduutti jaaramte. Uummati gamlachuutu waraana fi hongeeni waan miidhamee fi qootti waldaa tan seenee gargaarsa UNHCR argateera. Achiin duuba roobi roobnan mootummaan Keeniyaa biyyatti akka galanii nam tolcheedha. Nam warda inni irra buqqa'etti akka deebisanii taasifameedha. Itoophiyaan gaafasi mootummaa ce'umsa kee jirtiin. Gara Keeniyaatti uummati deebifame mootummaan Itoophiyaa tasgabbii waan hin argatinii fi uummati sodaa arda duriitti deebi'uu qabaate deebi'eedha. Haal kanaani uummanni Boorana iddoo duraanitti deebi'uu fi soda nageenya akka qabu himateedha. Sabab soda nageenya kanaafi uummati duraani lay qadaddu cillaan qubatu arda caamuqe mala biifi xiille maddootti uummati arda wiille jedhamu bakka haraan goofaa goruun iddoo keella gubruki mooyyale yeroo amma uummanni beedee buul adii qubatu arda shawabarree qubsiifameen. Kun yeroo sunii fi rakkoo nageenyatii fi sodaachuu malee arda isaaniitti akka hin galchini barreessitoonni ni ibsuu. Ibsi guutuu fi kitaab Dr. Richard Hogg Pastoralism in the Nation horsiisee bultoota fi sabisa jedhaman dhimma kan irratti barreessanii jiran dubbisuu dandeettaniidha. Achi dubbisuu hin dandeettaniidha. Barruun akka malee dheertutti jidduun bisaan dhugaa deebni malee faafaan nama hoositu. Faafaan nama hoositu ittiin fuufna rabbi nu laafisina. Uummati garrii hundinuu mooyyalee fi arda buuladii uummati garrii hundinuu mooyyalee fi arda buuladiitti qubsiifame. Uummati Oromoo Gabraa qabbanaawaa maddoo miigoo malabii fi xaaxessaatti qubsiifame. Mootummaan eegee dhaabate caasa diriirfate ijaaramuu jalqabee. Gaafas Booranii paartiin Oromoo ta'e inni arge ABO qofaa. OPDO'n dhumnaani ABO'n lafa keessa bahee. Mootummaan wayyaanee sababa jib uummata Oromoo Boorana hangaftichi irraa uummata Oromoo Boorana hangaftichi irraa waan jib qabuu fi hawaasni Oromoo Boorana hundi deeggartoota ABO jechuun mootummaa haaraa dhufe biratti akka wal fudhachuu hin dandeenye taasifameedha. Maqballeessi raawwatameedha. Jaarsi cimaan qaaminan baratee fi haa'imi yookaan dargaggeessi hubannoo qabu hundinuu mootummaa kanaani wal muree qabsoo hidhannoo ABO'tti galeen. Jaarsi cimaa dargaggeessa hubannoo qabuu fi nami barate hundinuuti mootummaatiin adamsamuu eegalee. Yeroo kanatti dubbiin tuni akkas turteedha. Mootummaan Itoophiyaa Milles Zeenaawii magaal doolotti uummata Soomalii waliin marii taasiseen akkas jedheen. Laf guddaa diqqoo ammoo guddisuun harkeen keessa jira. Tanaaf luuqi haga mooyyale isanii kennina jechuun waada seeneen. Sababum kanaani garriini carra mootummaa wayyaanetiin simattu argatte Booranii dargii kufti jette gamtii TPLF ciisuun uummata Boorana adamsiisu jalqabdeen. Laakkoon bubbulaniin garrii fi TPLF yaadan wal fudhatanii Booranaaf TPLF immoo maqaa dargii kuftee ABO maqaa dargii kuftee fi ABO'tiin TPLF'n gargari fagaatanii. Bari gooti TPLF
hayyaalum faan mooyyelet helikopteraan deebi'ani gaafas tureen lafteen garriif hangurgure abbaani hayyaalum kanaa hayyaalumi maqa dargiif abaa ollee gaafas dhagahuu hin feenee bar 1988 akka lakkoofsa Itoophiyaa irra eegalte garriini carraa similiqin dubbiin tunin bara 1988 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irra eegalte garriini carraa laye beede agaali qadaddu cillaanqo kan fakkaatu qubsiifamuu argatteedha. Angaafasillee alaabaa Soomalee arge hin beeku wedhe Boorani sababa soda mootummaa qabuu fi walitti dhiyaate qabeen isa Boorani sababa soda mootummaa qabuu fi walitti dhiyaate qabeen isa hanuumata irra qubsiisan sirnaani falmachuu hin dandeenye taatullee takkuma callise hin beeku wedhe lafti tulaa goofaaf lay fudhatamuu fi qaa guddaa kan uume dhaaba godina Boorana bulchaa baate OPDOdha warri boba qoobse jechuun hawaasni keenya falmaatum ture laakuma deemaniini garriin karaatti achas dhiyaachaa caamuqe gamli boruu uudati ammikko arboor qubachuu eegalteen yeroo hunda asirratti walitti bu'iinsatti tureedha waldhaba marraaf bisaanii irra jedhamuuni paartiin godin bulchaa turte gabaasaa turteedha dhugaan uummata haqqii uummataa fi qabeenyi uummata kana dabaan dhoffamaa tureedha biidaan gaarratti walitti buutu isaan amamaan jedhan waraa marraaf bisaaniitii jedhan yoon bartootan keessatti kan dubbannu warri kun qaruma in dhageenna gurrumaan dhagaa turre malee lolii ijoollumirra jala qabnee dhugum dhageen huncu ficcitiin isa guddayyooni qara falmu lafaateedha nulleen achi yaane lolluunire wanni nu dhageennu marra bisaanii areelirratti wal lolanii jedhan dubbiin gara areeleen jirtu jedhan as keessatti akkas hubachuu jirra ittum fufname Boorani falmi cimtuu geggeesse namu arda duriitti haa galu jedhanii Boorani beedee arda hoolaa buuladi goof hojiyaa tumaa fi kan fakkaatan hunda qubateedhan ammallee wal dhabi dhufi mootummaa lafatti deebisanii ammallee wal dhabi dhufi uummata lafatti deebisanii mootummaan eegumsa waan hin taasisiniif fi wal waraanuu jalqabanii gargari baqateedha wal waraanaa si jalqabee achiin duuba mallee gargari baqateedha Boorani iyyannat dabreedha TPLF arda Boorani duri irra ture cufa eegumsa waraana maklaakiyaat kennite garri qubsiifteedha iyyanti taani deemte biiroo muummichi ministeeraatiin baateedha muumme ministeera Taamiraat Layinee mooyyal dhufe lafa wadhakkaatti kuteedha akkanatti bula jedhe garriin murtitaan didde arda cufa qabale yookaan ganda tolfatte alaaba Soomalii keedhaabu jalqabdeedha akkanaani gaafas lafti Oromoo adoo uumatii iyyuu gurguramte Boorani qabeen dhaabbata ka akka tulaa dhamni jedhe raaba gadaan iyyan Oromiyaatti dabreen bulchaan kaan dhufe furmaat tokkollee hin kennu eegee gaafa abbaan duula bulchaa Oromiyaa ture suni eegee diqqoo haftellee OPDO'n gurguratteedha itti wal dhabanii abbaan duula baqate mooyyale Finfinnee galee gaafa bar 1997 lakkoofsa Itoophiyaatti yaalin lafa deebisanii
yookaan galchuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin yaalameen naannoo tan galchuu fi birri miliyoon 87 dhimma kanaafi ramadanii baajata sunillee warrum gaafasi bulchootatti waan tolchi beekaa eegi gaafasi takkuma Oromiyaan gam iliboruu eegi gaafasi takkuma Oromiyaan gam iliboruu Boorana kana ili darbite hin beektuwe Boorani daaningaa Itoophiyaaf Keenya irra waan jiruufi lafti guddoo daldala yoo tolti yookaan kontorbaandiif tolti mootoleen wayyaanee garri walii galtee uumatte diinagdee laftana callaa saamichatti dachaatee dhiifama filatan irra deebi'a. Ibsaan eega barreeffam namni barreessa daddafanii dubbisuun akka malee namatti ulfaatti saaddi saamadha heettanaaf akkan ta'u hojjetak viidiyoon tunatti hin dhiyaanne fuula gareetti diqona guggufachiifta immoo naa obsa saniin jira barreeffam kanan hin barreessan dhiifin barreesse gartee gisa garii waan nuufi barreessanii akka dansaa dubbisuu danda'anii mi'a taatu wal maal laallee deebi'ee armatti bulchaan gaafas dhufe furmaata tokkollee hin kenne eegee gaafa baanduula bulcha Oromiyaa tursuni eegee diqqoo haftelle opiniyoon gurgurattee itti wal dhabanii abbaan duula baqatee mooyyalee Finfinnee galeen gaafa bar 1997 lakkoofsa Itoophiyaatti yaaliin lafa deebisan yookaan galchuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin yaalamee gartee yaalii suniif waan kan ittiin tolchan jechuu naannoo birrii miliyoona 87 dhimma kanaaf ramadanii baajat sunillee warrum gaafas bulchitootatti waan tolchi beekaa dheegii gaafasi takkuma Oromiyaan ila gara Boorana darbite hin beektuwe Boorani daangaa Itoophiyaaf Keenyaa irra waan jiruuf lafti guddoo daldala kontorbaanditiif tolti mootoleen wayyaanee garri walii galtee uumte diinagdee laftana callaa saamicha dachaateedha kontorbaandiin garri keessa yaatiyeedha nami garriitti quba qabee hin onfoluudha maklaakiyaan tumama yookaan tik mootummaatiin qilee buufamaadha. Gamhaanini dhiibba sababa abaawotiin Booran irraan ga'ani guddaatti jiraadha. Gamhaanini dhiibban sababa abaawotiin Booran irraan ga'an guddaatti jiraadha. Dhiibba kanaafi tagama naannoo Soomalii tanaani uummati Boorana tasgabbii dhabee diinagdee jaarrachuu lakkise tikdaan galamaanitti dacha'eedha yookaan abaawoo eega. Gamhaanini garri Soomalii ufiin jettu eega garriin laf dhiibidde caamuqiin baafteedha armatti irratti dhowwateedha barbaraani daangan Booranaaf garri mooyyalee hagliibani waraanum tureedha barbaraani soda waraan mootummaatiin ardaani nurruma ciccitaa dhufeedha. Barkun lama fudhani afuri gosti Soomalii garreen kutaa magaala mooyyalee keessa caamuq fudhachuu fi waraan cima banteedha. Waraan kanaani harka sirkaalatti yookaan mootummaatti jira. Meeshaa humna qabuun uummata haate Booranilleeni waraan kana harka sirkaala yookaan mootummaa jira. Meeshaa humna qabuun uummata haate Booranilleeni barbaraani waraan daangaa lamaanitiin waan leenjifamaa ba'eefi orde dhukkubse ofirra qolateedha. Humna mootummaan qindeessitanii uummataan haatan jedhanii gaafii hooggantoota
yookaan bulchitoota godina Boorana abba kanu jiloofa hidhani gaafas tureen tulleen hin dabarteen. Tulleen hin dabarteen. Bara 2008 daawa zoonii jette Ardalaye tula hangafa irratti gosti Soomalii garriin eebbifatteen. Layeen ganda magaalayyuu hin taane taatullee warri mooyyal falmii kees waan jirtuufi lay jedhee dhaattis. Mooyyal falmii kees waan jirtuufi lay jedhee dhaattis. Maqaa daawa zoonii kana moggaafatee uumati keenna iyya haga biiroo muummee ministeera Haayilemaariyaam Dassaaleny yaa'ee tula keenna adoom falmannu zoonii irratti hundeessan jedhee iyyate ni hanqifna jedhee jaarroleef gada biriyaate amansiisee daawa zoonii layetti maqaa eebbisan taani barkum 2009 biiroolee cufaa caamuqetti ijaaruu jalqaban. Ufuma lay jedhan malee daawa zooniin mooyyaluma. Uumati Boorana bahee ijaarsa dhowwee misooma uummata dur dhaabbattan jedhanii ummiti waraana ta mootummaa fi tiqii mootummaa cufti gara keennatti fuulleffate. Wanni kaani waan ta'uu diddeefi uumati Oromoo hundinuu wal qabatee ijaarsa biiroolee taanii dhowwe. Qaamni tokko bara 2009 galgal sa'aatii 11:30 irra eegale magaala Mooyyalee keessatti Booranaaf Soomaliin dhahaan wal hadhani. Anu keessum ture. Warri qophaa'ee waan nama hadheefi ijoollee Oromoo yookaan Boorana duufifte yookaan laafifte eegee nami Booranii qabu cuftinuu itti duunne dhoorre. Anu guyyaa kana in dhoofame. Dhiikii gula rasaasi ba'e. Eegi hojja suni Mooyyal haga nageelle Booranatti waraani fulum cufatti boba'e. Dhimmi lafeeti uumati keenna baqa dhiisee dhalaa fi dhiiranii hidhate waraanatti bobba'e. Biiroolee Soomaliita magaala Mooyyaletti ijaaramte hunda ni diigi. Warrallee hadhe lole rifachiise gootichi daangaa Oromoo Booranii waa'een daawa zoonii waraan kan jala dhokatti. Warrallee hadhe lole rifachiise gootichi hangafa Oromoo Booranii waa'een daawa zoonii waraan kan jala dhokatti. Akka mootummaan Soomalii daawa zooniin duruu hundeeffamte. Akka mootummaa Soomaliitti daawa zooniin duruu hundeeffamte dabarteedha. Caasan isii diriire hojjettoonni minda ittiin nyaachaa jiran. Sababa zoonii taatee fi hospitaalii magaalaatti ijaaramee jira. Bu'uuraaleen misooma hedduun maqaa kanaanii waada galamee fi ijaaramaas jirti. Dhugaan jirtu tanuma fudhadhaa. Daawa zooniin biiroolee layee qabdu hin jirtu. Biirooleen isii Mooyyalum jirti. Yeroof garuu mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsi godina Boorana dhimma kan irratti maaliif ibsa kennuu dhabe? Abiyyiin hoo maaliif callise? Isanitti himna. Caqasaa. Biyya amma Oromiyaatti bulchaa jira. Uummatni yoo haqa jiru itti himanii waraan kaasuu danda'a. Sodum tanaafi malee daawa zooniin hundeeffamuun dhuga jirtu tana gada baasuun sababa nam dhibdeef qabaachuu ni dandeetti. Garuu callisuun furmaata tokkollee hin qabdu. Uummatni hiriir nagaa oliyyannoo guute qaam dhimmi ilaaluu fi dhiyeessullee dhageetti dhabe hafe. Waa'ee alaabatii fi ado iyyinu daawa zooniin
beekamtii argattee jirti. Mani marii bulchiinsa mootummaa naannoo Soomalii daawa zoonii mirkaneessee jira. Zoonii hundeessuun immoo eeyyama mootummaa federaalaa hin gaafattu. Naannoon baajata ittiin ijaartu qabaannan godin hundeessuu fi eeyyama mootummaa federaalaa irra hin barbaaddu. Kanaafuu dhimma kanaatiin hin sobamina. Daawa zooniin naannoo Soomaliitiin bultu Oromiyaa kutaa Boorana magaala Mooyyalee keessatti ijaaramte mirkanooftee jirti. Walumaa galatti yoo iyyannaan taateef yoo mal dhibiin taatellee malaaf malte dhugateen dhageessifnuuni yoo fudhanne malee daawa zooniin soba waan jedha bira yaa'uu qabna. Dhugaan jirtu tana. Warri afaan Soomalii beektani sooshaal miidiyaa mootummaa naannoo Soomalii hordofuuni hubadhaa barbaraan hanqiin teen hordoffi dhabde akkanatti akirra guruu jirraadha. Furaa bulaa deebanaa galatooma. Barreeffama haadha ittum du'ee fixee dubbiin akkan jirti. Ani fi yoo nami barreeffama namni marga hin dubbisa namni sooshaal miidiyaa kana jiru waan ana asirratti dubbisee fireef iyyuu dubbadhe agartee wanni asirratti dubbiseef nami barreeffama guddaan dubbisu. Keessattuu namni keengaredduu jira biyyee jira biyyaan al jira agartee waan akkasii suni hin dhageeffatanii tan dhageeffachuu hin danda'anii namni cuftii haa dhagoomedha agartee wanni daawa zoonii warri hubannoo sirra qabu barreeffama namni barreesse waan qoratee irratti argee jaarsiti dubbisee jaarsisaan dura lafa jiretti dubbisee ijoollummaan beeku cufaa wal qabsiisee barreeffama kan dhiyeesse barreeffama sooshaal miidiyaa irratti ni jira. Ammoo warri barreeffama deebitanii kan dubbisaa barreeffama kan warri qaraa hin dubbisnillee yookaan asumallee caqasuu hin dandeettanii sheer tocha wal biraan gaa rabbiin tokkummaan nu dhufinna tokkummaa taajabaan nu jenna tabarreeffamaalleen agasii dogongora kakkaallee jiraatillee biraan adeema saniin jedha barreeffama dheeraa kana kan dubbisuun gisa gariin ulfaatti akkuma taataatu ammoo baddeessunillee ho'ee finde akkasii duuba rabbiin tokkummaan nu dhufinna saniin jedha wanni badde hin galtii silayyuu ammoo wanni guddoon nagaanii waan fedhatanillee waan laallatanillee harum nagaatini yoo fedhatanirra mala akkasii warri amma jiranilleeni dabaaf cubbuuni akka isaan duratti xaxamtee sirnilleen tokkumaa taatuti ammoo daba cubbuun tuniin oluma dhuftee agartanii warri ammaan tanaalleen bulchitooti lafteen harka qabdanilleen isaan kadhannaa silayyuu laf walumaan qabna agartee nu caalayyuu san uffata dhukkubsuu dandeetti agartee carraa qabdanii fi dandeetti qabdanii fi falitti qabdan cufaanii agartee tadabartee duraa yoo tadabartee deeffachuu dadhabanii akka dabii ammaan eegi durna namatti agumqaraa saamamaniin hafanii agumqar fudhataniin hafan akka san nuutochitan bulchitooteen agartee warri nu duriyaa warri godin ka duriyaa gaffageesse anu akka himta hiyyatti san kadhadha agartee dabaaf cubbuun isanillee namni yoo as keessa dubbisuutti barra akka barreeffama irra hubannet isiinu isanuma hachi agartee isan ammoo waa warri haan balleesse waa warri isaniin dura balleesse beetta akkasii hojii waan namni tokko yakke namni bir dhufee qajeelcha namni bir dhufee midhaas wanni hamtuuni waan namni tokko midhaase atilleen dhuftee agasirra midhaasuu danda'u qabda waan namni tokko yakke atiin bir dhuftelleeni xurii isa sun cuf baaftee waan inni yakkelli sunlee cufoo midhaasee akkasiini ufillee wabaate ufillee gammadde gosallee wabaate gochilleen si galatoonfatte sirra gammadde jechuudha. Namni tokko waan gosa tokko midhaase qarafasti adoo nam gammachiisu wadon taatiin ufuma tasaatiif iyyuu gammachiisuuf hojjechuutti isirra eegama. Dassaalleen akkasi. Agartee waan tokko gosa hojjette qarafasti atiyyuu ufee jirta. Tanteetuma ufuma hojjette dursuuf gammachiisuuf iyyuu waan nam gammachiisu jechuudha. Akka wanni sulleen ittu akkasidha bulchitooti aga Oromiyaa federaala jirtan gubbaalleen Oromoo hattaanulleen Oromoo galata waaqaa arlafa Oromoo tarkaa qaba
agarte asin dura yaali godhanii jedhani yaali godhanii baajat guddaalle miliyoona 87 ramadanii fi achuma dhabamteedhan mootummaa kam keessa kataatiin beeku arab keessatti tunde agarte yaali lafa deebisuu tana mootummaan naannoo oromiyaalleen irratti hojjate garuu ammoo waan sun galmaanoo adoon gahin jidduu tafteedhan isa warri amni jiru isa warri am lafa qabdan ha amni jirtan ado yaada galchitanii oolchitanii odon bulchin agarte dhimmi kun lamma magarsaa gaafa booran dhufe asi high school kan keessatti horta video sun magarran deeni waan inni jedhe inni boorana inni mooyyali dhimma boorana callaaniti dhimma oromoon cufaati jedhe agarte inni illeen akkas jedhe barsuun abdiin tore ado abdiin eegannu dubbiin taallee hin taane afti akkum sun akkum inni illeen gaafas jedhe suni dhimmi mooyyali dhimmi daangaa kana dhimmi boorana callaaniti dhimma oromoo cufaati wanni isiin nu calla dhibidee ta'e dubbannuuf marroo itti dhiyaanne kee qubannuuf silumayyuu rakkoon tokkini namni itti dhiyaatu dhibti namni gabir jir caala namni itti dhiyaatu dhibti agarte yoo namni itti dhiyaatu sun dhibamee irratti iyya hafagoo jirullee duunama ayya isanimatti iyyuu jirra agarte warra mootummaatti abbitu mootummaa nam diqqaa nam guddaa jaarsin jenne agarte dhalan jenne dhiirin jenne warra dhimmi kun ilaallatu waraana nalatti waan kan falte hawa agarte waan kan falte hawa malisi fuudha qajeelcha laftan citte badu dhoowwaay yoo qara citte dabartelle mala gam mootummaatiin shakkummaan jirtaa dubbatanii malumuuf kee jirtaa dubbatanii wamargin haa dubbatanii malee ibsi kenname wanni suyya kennamte dabarte jibbaadhaa haguma fe jabeeffadhaa yaadi jedhu injiru agarte nu dhaqqabnu waan taate fi isum shakkiin teentunin wanne nu waaga gafun cuftiinu yaada hanirra yurballa isan qabaattanillee been yoo qabaattanillee wagarsiisa sanin jenna silumayyuu warra laftan duriya unamma walir walii khilila male agarte yoo ana kan argu malxiya yoo ana kan laalu lafa soobaleen kutatte dabartuuni naannoo oromiyaallee gammachiiftu oromoolee gammachiiftu bulchiintu nu duriyaatullee gammachiiftu namu malafa gaafin itti fajra mali yeroo fudhatu fa malee nami kamiyyuu waan itti callisnatti fakkaatu ammoo waarin fulum galte miyoofti isan kadhanne agarte wanni kun gudda nu dhibidde wanni keessattuu daawaa zoonii kun akkuma nu dhibidde waan lafa haqar dhamneeyyuun beenna agarte yoo ammoo tulleen dhufte nurratti akkan jette agarte wanni nu eegannu hin jirte jechuun labsuun dhiiredduutti dhamne lubbuu dhuugitti dhamne namitti dhamne satti dhamne agarte daangas eegu fi boorani haa keenya Itoophiyaalleen wanni inni ittiin ta'e hin jirtu agarte qeencayyuuti diqqaanne agarte rakkoo diinagdee har'a booranii hin qabne tan cufaaf nu saaxilti agarte booranii mataa wayaa madhabee gaafas bade eegum lafa dheedumsaa ta'e sun cuf dhabe agarte ammorii eeginni gangarta garit walirra wanne dinqabu walirratti rakkoo akka akkaatiif garuu agarte mee mibirin ciisina isan kadhanne santi hile falnu hasanin jedha bille adeeradhe horaa bulaa deebana nagaannaa tura sanin jedha viidiyoo tan sheertocha laala wal biraan nagaa sanin jedha nagaatti